kitaaba hanga kee beeku iyyuu gabbaaftee eebbisiiftee hanga kee beeytaati. Hanga keenya Damteeti moo kitaaba kana gartee ku barreessitu wantoota akka isan waan si mudate gartee akka nama biraa mudanneef barnoota akka ta'uuf immoo namni wayii akkasitti sagalee wayii na ergisee wanni naan jee kitaabichi akkasitti waan barreeffamedha. sagantaa san dura ilaalchatti gartee laalu turtee fi immoo sagantaa booda gidee keessa tokkuma Barreessaa ilmaa akkan jedhamu barbaadu sababni isaa kitaaba barreessuudhaaf wantoota garaagaraa nama barbaachisa. mee kitaaba kana keessaa mata dureen agartee akka ilma keessaa abbaan ilma tokko kophaatti keessatti dhiyaatu hedduu qabutti haaressitu wal. Mata dureen kun mata duree akka malee naa ta'edha. Mata dureelee xixiqqaa isa jala jirantu jira. Waca alaa xixiqqaa dhaggeeffachuurra waca keessa keetii guddaa yoo dhaggeeffattee irratti wayyaadha. Agartee hanga kee kana booda immoo ifee kajuu itti aanamoo nama kee beeku kajuu itti aanamoo akkam jiru. Saba Oromootu miidiyaaleen jiran muraasa qofa akka baay'ina uummata kanaatiin miidiyaan hedduutu nu barbaachisa. Kanaaf ammoo miidiyaalee gurguddaa qofa eeguu osoo hin taane miidiyaa xixiqqaa akka barkoo miidiyaa kana uummanni jabeeffate sadarkaa miidiyaa guutuutti ilaalaa jechuun barbaadan warra viidiyoo kana daawwachaa jiran.